Premier League England tapha qixxeessituu soddomii tokkoffaatiin har'a galgala sa'aatii afurii galee Etihaditti Manchester Cityin Crystal Palace kan simatu ni ta'a. Taphni kun Manchester Cityidhaaf hiika guddaadha kan qabu akkasumas ammoo Arsenalis deeggartoonni kilabichaa qabxii tapha kana akkaan kan isaan eeganu tapha kanarraa jechuudha. Manchester City fi Crystal Palace morkii taasisan kanan jechuudha. Tarii shaampiyoonii eenyutu ta'a kan jedhu kana har'a Manchester Cityin dirqama injifachuu baannaan yookiin ammoo har'a kan mootamu yookiin qixa kan ba'u taanaan Arsenal taphattaanu yoo injifate shaampiyoonii ta'uusaa ni mirkaneeffata taphni tokko osoo isaafuu jechuudha. Manchester Cityin har'a yoo injifate ammoo daranuu Arsenal irratti dhiibbaa gochaa jiru sana kan itti fufu ni ta'a. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru amma qabxii 5 Manchester Cityin tapha qixxeessuu kan har'a yoo injifate garaagarummaa qabxii 5 kana gara lamaatti kan dhibbisu ni ta'a. Manchester Cityin shaampiyoonii ta'uudhaaf taphoota isaa fi kanarraa dabalatee taphoota sadii hunda injifate Arsenal qabxii Arsenal eeguudhaaf kan dirqamu ni ta'a. Manchester Cityin taphoota sadanuu injifate Arsenal akka mo'atamuuf yookiin ammoo qixa akka ba'uuf kan eegu Arsenal qixa kan ba'u yoo ta'e ammoo Manchester Cityin taphoota hunda yoo injifate garaagarummaa gooliitiin shaampiyoonii ta'uudhaaf kilabiin goolii hedduu galche shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa kan argatu ni ta'a. Tapharraatiin gama Manchester City dookuun ga'umsi mul'isuun ni eegama. Taphataan kun dhiyeenya kana Manchester Cityin injifannoodhaan akka itti fufu akkasumas ammoo kilabichi mo'atamurraa daqiiqaa xumuraatti qixa akka ba'u gochaati kan jiru. Tapha Evertoniin kilabichi goolii tokko galche 1-0 dursaa boqonnaa baheeti kan ture. Boqonnaa deebii garuu daqiiqaa 13 keessatti goolii 3 irratti galeen 3-1 durfamaati kan ture. Sana booda dookuun sa'aatiin daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasee 8ffaatti goolii sadaffaa galchuudhaan Manchester Cityin sadii qixa bahuudhaan qabxii tokko akka argatu kan taasise. Akkasumas ammoo tapha darbeen Manchester Cityin sanbata darbee morkii Etihaditti Brentford waliin taasiseen boqonnaa goolii malee xumureetti kan ture. Boqonnaa deebii dookuun fageenyarraa goolii hawwatu galchuudhaan sana booda Manchester Cityin goolii dabalataa 2 galchee 3-0 kan injifate. Har'as gama Manchester City dookuun taphattoota qabxii taphaa ni jijjiiruuf eegaman keessaas tokko tapha jalqabaatiin marsaa jalqabaatiin jechuudha. Manchester Cityin dirree fiinaalaa gara Selhurst Park maluudhaan goolii 3-0 Crystal Palace injifateeti kan ture. Taphoota sadii darbeen kilaboonni kunneen morkii taasisaniin dorgommii hundaanuu yoo ilaalle Manchester Cityin taphoota 2 injifateera. Tokko ammoo Crystal Palace kan injifate bara 2025 bara darbee jechuudha. Manchester Cityin Crystal Palace goolii 1-0 injifate waancaa FA England shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Goolii Eberichee eezee galcheenii isa dura ammoo Premier League England bara darbeen Manchester Cityin Etihaditti goolii 5-2 Manchester City injifateeti kan ture. Riikardii gaarii kilaba kanarratti kan inni qabu. Gama Manchester Citytiin dookuun akkuma sila kaasee ga'umsi mul'isu ni eegama. Taphataan kun har'as ga'umsa addaa ni mul'isa. Taphataa dhiyeenya kana Manchester City keessatti ga'umsa gaarii mul'isaa jirudha. Kana caala ga'umsa gaarii mul'isuudhaaf taphataan kun cimee hojjechuu qaba jechuudhaan Pep Guardiolaan taphicha dura taphataa kan ilaalchisuudhaan yaada kan kenne. Kanalatti ammoo morkataan keenya Crystal Palace morkataa cimaadha. Of eeggannoodhaan taphachuu qabna jechuudhaan Pep Guardiolaan kan taphate Rodriin sababa miidhamaatiin taphoota 4 darbe osoo hin taphatiin hafeeti kan ture. Haala irratti argamu shaakalaa booda ni beeksise jechuudhaan Pep Guardiolaan kan dubbate. Abdul Qadir Kusaanuuf ammoo sadarkaa baay'ee irratti akka argamu Pep Guardiolaan kan inni dubbate. Odeeffannoo biraatti hun darbu Ben White miidhama isa mudateen bara dorgommichaatiin ala ta'u kan gabaafame dilbata darbee morkii West Ham United fi Arsenal irratti taphataan kun kan inni miidhame boqonnaa dura daqiiqaa 28 irratti miidhama isa mudateen jijjiiramee baheeti kan ture. Miidhamni isaa immoo miidhama jilbaa akka ta'e gaafamaa kan jiru. Miidhamni kun ammoo bara dorgommichaatiin ala akka ta'e yookiin ammoo bara dorgommii kana taphoota 3 Arsenaal isaafin gara dirreetti deebi'ee kan tajaajiledha gaafamaa kan jiru. Dabalataan ammoo waancaa addunyaa baatii dhufu eegaluunis taphataan kun hirmaachuu dhiisuu akka malu BBC Sport kan gabaase. Ben White argattiin bar miidhamee booda filannoo jalqabaatiin taphachaati kan jiru. Timbar miidhamarraa hangammaatti akka hin bayyananne gaafamaa kan jiru.
hanga taphataan kun timbar miidhamarraa deebi'utti muskiraan sarara ittisaa qarqara mirgaa filannoo jalqabaatiin ni taphataaf kan eegamu Arsenaal wixata dhufu Premier League England torbee 38ffaatiin Barnley waliin kan taphatu ni ta'a torbee 38ffaatiin ammoo Crystal Palace sana booda waancaa Champions League Awurooppaa tapha xumuraatiin Budapestitti PSG waliin taphachuudhaan bara dorgommicha kan goolabuu ni ta'a. La Liga Spainin kaleessa Atletico Madrid goolii 2-1 Osasuna tapha injifateen Ademola Lukman akkasumas ammoo Sorloz goolii injifannoo galchaniiru daqiiqaa 79 irratti gama Atletico Madrid Marcus Llorente kaardii diimaadhaan dirreedhaa kan bahe har'a Deportivo Alaves dirree isaarratti shaampiyoonii liigichaa Barcelona kan simatu ni ta'a. Barcelonaan taphoonni La Liga Spain sadii isaafu shaampiyoonii ta'uusaa kan mirkaneeffate qabxii 91 walitti qabachuudhaan shaampiyoonii kan ta'e Barcelonaan taphoota sadii isaaf sadanuu yoo injifate qabxii 100 walitti qabachuudhaan riikaardii kana dura Real Madrid qabate kan qooddatu ni ta'a. Garaagarummaa qabxii 14tiin shaampiyoonii ta'uusaa mirkaneeffateera. Barcelonaan Hansi Flick jalatti taphoota bara dorgommii lama darban walitti aansee waancaa La Liga Spain fudhateera. Barcelonaan liigii Firaansiin har'a Lons fi PSG waliin morkatu sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irratti kilaboota argamanii garaagarummaa qabxii 6 PSG dursaati kan jiru har'a yoo injifate yookiin ammoo qixa kan bahu taanaan PSG shaampiyoonii ta'uusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Waancaa Coppa Itaaliyaa xumuraatiin ammoo har'a Lazio fi Inter Milan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan galgala kan waliin morkatan ni ta'a. CR7 Cristiano Ronaldo fi Al Nassr shaampiyoonii ta'uudhaaf hojiin daqiiqaa 98 hojjetan sekoondii 3 keessatti gammachuun isaanii gara gaddaatti kan jalaa jijjiirame liigii Saawud Arabiyaatiin kaleessa Al Nassr Al Hilal waliin qixa bahuudhaan carraa shaampiyoonii ta'uudhaaf qabu daqiiqaa xumuraa irratti kan of jalaa fashaleessee torbee 35ffaa liigii Saawud Arabiyaatiin kaleessa kilaboota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti argaman Al Nassr fi Al Hilal murkii walitti fideen daqiiqaa xumuraa irratti Al Nassr goolii irratti galeen carraa shaampiyoonii ta'uudhaaf qabu daqiiqaa xumuraa irratti sekoondiin 3 hanga 4tti shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa guddaa qaba kan ture garuu daqiiqaa xumuraa irratti goolii irratti galeen qixa bahuudhaan guyyaa shaampiyoonummaa isaa yeroo biraatti kan jalaa cehee kan jiru daqiiqaa 37ffaa irratti Mohammad Simakeen goolii galcheen Al Nassr dursa kan qabachiisee goolii kana dura garuu taphattoonni Al Hilal caalma taphaa fudhachuudhaan gara fuulduraa deemanii goolii galchuudhaaf deebiidhaan yaalaatti kan isaan turanii kan Al Nassr ammoo itti sarratti xiyyeeffachuudhaan kubbaa deebisanii injifachuutiin gara fuulduraa deemaatti kan turanii tapha boqonnaa duraatiin Karim Benzema carraa goolii argatetti fayyadamuu baatus garuu goolii addaan itti buudhaan galcheen sana booda osoo mirkanaa'in kan hafte taphaan ala offside jedhamuudhaan kan jalaa haqamte boqonnaa dura Kingsley Coman gama Al Nassr carraa kilabichi 2-0dhaan ittiin dursoo argatus goolii egaa duraanii kan Sevilla kan amma Al Hilal Yasin Bono jalaa deebisuudhaan ga'umsa baheessa goolii egaa kun kaleessa kan mul'ise akkasumas immoo yaalii CR7 Cristiano Ronaldo fageenyarraa irratti yaales jalaa deebisuudhaan kilabichi goolii dabalataa akka irratti hin galle kan taasise Al Nassr hanga daqiiqaa sa'aatiin idilee daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee 8 kennamee sekoondii 3 hafuutti 1-0dhaan dursuudhaan shaampiyoonii ta'uudhaaf daran dhiyaateeti kan ture. Taphni xumuramuudhaaf dhiyaatus Firimbiin abbaa murtee osoo eegamaa jirutti kubbaa adabbii irraa Al Hilal argate goolii kan Al Nassr Beton hiriyaa isaa taphataa duraanii Barcelona Inigo Martinez waliin walitti buudhaan garee isaa irratti goolii galcheen kilaboonni lamaan goolii tokko qixa kan isaan xumuranii osoo gooliin kun galuu baate Al Nassr shaampiyoonii ta'uusaa ni mirkaneeffata kan ture. CR7 gooliin kun yeroo galu miira gaddaatiin guutameeti kan ture 1-0dhaan yeroo dursaa turan jijjiiramee baheeti kan ture. Kilabichi shaampiyoonii ta'uudhaaf yeroo dhiyaateetti taphattoonni teessoo jijjiirarra turan miseensonni leenjistoota akkasumas ammoo deeggartoonni gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophaa'aati kan isaan turani. Firimbii abbaa murtee eegaati kan isaan
turanii ta'us garuu taphichi xumuramuudhaaf sekoondiin sadii yeroo hafu goolii irratti galeen qixa bahuudhaan shaampiyoonii osoo hin ta'in kan isaan hafanii hanga ammaatti Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n waancaa liigii Saawud Arabiyaa shaampiyoonii ta'een beekuu erga Roonaaldoo'n kilabichatti makamee shaampiyoonii ta'ee kan hin beekne Al Naasir tapha torbee xumuraa yoo injifatee shaampiyoonii ta'uusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Liigii Saawud Arabiyaa kana Al Naasir qabxii 83 sadarkaa tokkoffaan dursaati kan jiru Al Hilaal ammoo qabxii 78 sadarkaa lammaffaarratti argama. Al Hilaal tapha qixxeessitu tokko ni qaba. Bara dorgommii kana liigii Saawud Arabiyaatiin kilabiin hanga ammaatti osoo hin mo'amin imalaatii jiru sadarkaa lammaffaarratti kan argamu Al Hilaali. Umrii 17 gadi biyyoota 10 Morokootiin har'a dorgommichi kan eegalu ni ta'a. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadiis taphattoota 21 filachuun Morokoo erga gahee kaleessa shaakala guyyaa shanaffaa kan hojjetee taphattoota garee biyyaalessaa Itoophiyaatiif filatamaniif qorannoon umurii taasifamuudhaan taphattoonni hundinuu darbuu isaanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaadha kan beeksise. Itoophiyaan tapha ramaddii jalqabaatiin har'a sa'aatii 10 eegaluudhaan waaree boodechuudha Ijipti waliin kan morkattuu ni ta'a. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ramaddii A jalatti qopheessituu dorgommicha Morokoo, Tuniziyaa fi Ijipti waliin kan ramadamee biyyoota jajjaboo dorgommii kanaan muuxannoo qaban waliin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umurii 17 gadi kan ramadamee biyyoota dorgommicha irratti hirmaatan 16 keessaa qabxii gaarii biyyoonni galmeessan 10 waancaa addunyaa Kaataar qopheessitu irratti Afrikaa bakka bu'uudhaan kan hirmaatan ni ta'a. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa hirmaannaa waancaa addunyaa argachuu karoorfateeti Morokootti kan argamu. Odeeffannoo kanaan waahila keenya Girmaa Bayyanaa Morokoo irraa kan nuuf erge. Odeeffannoo atileetiksiitii wal qabatuun shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa marsaa 24ffaa kaleessaa eegaleen Itoophiyaan meedaaliyaa meetii kan argatte shaampiyoonaa marsaa 24ffaa kanaan atileetonni Itoophiyaa fakkeenya giddu galeessa gabaabaa fi gocha dirreetiin qabxii gaarii ni galmeessuuf kan eegamu. Dorgommii xumuraa guyyaa jalqabaatiin kaleessa meetira fageenya meetira 5,000 dubartootaatiin dorgommiin Burtukaan Mollaa fi Zayin Allalliin Itoophiyaa bakka bu'uudhaan yoo hirmaatan Zayin sadarkaa sadaffaa bahuudhaan meedaaliyaa meetii kan isheen argamsiiste. Gulaalli meetira 400 dubartootaatiin ajaa'ibaa Alliyyee Ramaddii Sheeraa sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan marsaa taanuuf kan isheen darbite. Gulaalli utaalcha lafarraa dhiiraatiin ammoo Bulii Malaakuu dorgommii kanaan xumuraaf darbuusaa innis mirkaneeffateera. Gulaalli meetira 100 dubartootaatiin kan hirmaatan Taliilee Taakkalaa fi Salaamaawwiit Kokkoob marsaa taanuuf osoo hin darbiin kan isaan hafanii gulaalli gufachiisa meetira 400 dhiiraan ammoo Geetaawun Taaddasaa sadarkaa afuraffaan kan xumuree har'as dorgommiin gulaallii fi xumuraa dorgomuudhaan hanga dilbata dhufuutti dorgommiin kun itti fufuudhaan kan dorgomu ni ta'a.